mata duree akkas jedhu irratti dubbadha. Lafuma dhabdee argatta. Hallelujah. Lafuma dhabdeeti argatta. Lafuma dhabeen argadhadhaati amantiidhaan barreeffadha. Lafatti joortan danii galgala kanaa kaasee Waaqayyo achuma eebba keessa isinii baasa. Sagaleen dubbadhu gaa mata dureen kun lafuma dhabdee argatta. Isa jedhu irratti dubbadhaa. Macaafa qulqulluu keessaa Wangeela Luqaas boqonnaa 5 irra isa jiruun amma 11tiin dubbadha garuu hunduma isaan dubbisu. Gaaf tokko Yesuus bishaan ciisaa Geensareet jedhamu bukkee hin dhaabbata ture. Namoonni baay'een immoo dubbii Waaqayyoo irraa dhaga'uudhaaf ol dhiibuudhaan isatti bu'an. Bidiruu lama qarqara bishaanichaatti hidhamanii argee qurxummii qabduun keessaa bu'anii kiyyoo isaanii hin nuqu turan. Bidiroota sana keessaa isa kan Simi'oon yaabee Simi'oonin bidiruu bishaanitti buusee qarqararra xinnoo ishee gara gidduutti akka butuuf gaafate. Achumaan taa'ee bidiricharraa jara hin barsiisaa ture. Dubbii isaa erga dhaabe booddee Simi'oonin gara tuujjibichaatti hiqii qurxummii qabuudhaaf kiyyoo keessan darbadhaa jedheenidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin koo akkuma jedhee lafuma dhabdeetii argattaa isa jedhuun dubbadha. Lafa dhabdaniitii argattu nama amantii qabuuf an sagalee Waaqayyoo gaafa ofii kootis lallabu nana manaa nama amanuuf immoo ta'a. Waa tokko irra deebi'ee itti hima. Lafuma dhabdanii, lafumatti joortanii dhabdanii, lafumatti gatii baastanii dhabdanii, lafumatti dhaabattanii hojjettanii tajaajiltanii maal taatanii bushaayee zeeroo taatanii Waaqayyoo arraachumaa eebba isinii baasa. Akka Saamsoon jedhee galgala kana isiniif godha. Raajii biraan eegnaas sagalee Waaqayyoo waan hundumaa irra caala. Raajiin inni dhugaan inni qulqulluun dubbii Waaqayyoo kanaadha. Kanaaf bakka kanatti gaa Gooftaa Yesuusii fi namoota isa duukaa sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf yaan akkasumas immoo qurxummii qabdoota warra kiyyoo isaanii miiccachaa jiran halkan guutuu irra galaanarra bulan jara kana sadanitti bakka kanatti argina. Yesuus Kiristoos yeroo bakka kanatti barsiisuu dubbatu kanatti tajaajilli isaa beekamee saba bukkeetti fudhatama argatee sabni dubbii isaa irraa dhaga'uudhaaf irraa barachuudhaaf akkasumas immoo dinqiin hojjetu ilaaluudhaaf inni kaan dhukkubsataa isaa baatee duukaa deemaa, inni kaan jaamaa, inni kaan naafa, inni kaan immoo waan adda addaa baatee duukaa yaa furmaata argachuudhaaf illee namoonni baay'een kun Yesuusin hin dhiibu turan. Dubbii irraa dhaga'uudhaaf sagaleen isaa fayyina of keessaa qabaa. Sagaleen isaa abdii nama haaressaa, sagaleen isaa jireenya nama haaressaa, sagaleen isaa du'aa kaasaa, sagaleen isaa naafa diriirsaa, sagaleen isaa wanta hin jirretu jiraachisa. Namoonni kanaafitu sagalee irraa dhaga'uudhaaf, irraa barachuudhaaf duukaa yaa'u turan. Duukaatti yaa'u turan. Hin dhiibuyyuu turan. Baay'ina nama sanaa gaafa laalu gidduu dhaabatee dubbachuun ulfaataadha. Gaafa akkas ilaalu immoo bidiruu lama hidhamee jiruuf akkasumas immoo namoota kiyyoo isaanii miiccachaa jiranitu arge. Gara bidiruu isa kan Phexros dhaqedha Yesuus. Phexros beektonni macaafa qulqulluu yommuu dubbatan inni kun ol argee lammaffaadha. Phexros yeroo lammaffaa kan inni itti Yesuus ijji ol argeedha jedhaniitu dubbatu bakka kana kan jiru kan. Inni yeroo jalqabaa Maatiyos boqonnaa 18 irra isa jiru Maatiyos boqonnaa lakkoofsa 18 irra isa jiru lafatti
itu isaan kiyyoo darbachaa jiranii itu isaan qurxummii qabaa jiranii lafatti Yesuus waameedha jedhu namoonni. Inni kun immoo gara ji'a 9 eddii Kiristoos duukaa deemee manatti deebi'ee maatii isaa bukkee itti deebi'ee qurxummii qabuudhaaf yeroo lammaffaa gara galaanaatti yeroo inni deebi'eedha jedhu. Namoonni macaafa qulqulluu qoratan akkasittitu dubbatu. Yeroo kanaadha waa tokko isinitti hima. Naannoo bishaan Genesaret jedhamu kana yookaan naannoo galaana Galiilaa kana naannoon sun naannaa Filisxeem yookaan immoo naannoo Yihuudootaati. Namoonni waa sadii jiraatu naannoo kana. Karaa sadiitu galii argatu. Tokko qonnaadhaan argatu. Lammaffaa immoo qurxummiisu. Namoonni naannoo kana jiran karaa isaatti galii argatan qonnaa qotuu, hoolaa horsiisu, qurxummii qabu. Kana sadan keessaati qurxummii qabuun galii guddaa argachiisa yookaan immoo karaa ittiin galii guddaa argatanidha. Qurxummiin namoonni qaban galii guddaa argatu. Galaana sana keessa galaana Galiilaa kana keessa qurxummii baay'eetu jira. Gara qurxummii gosa 300tu jira dhaniitu dubbatu. Barsiisonni warri Yihuudootaa gaafa dhaqxanii seenaa galaanichaa qoratan akkanatti dubbatu. Gara qurxummii gosa 300 jiran. Qurxummii kana jajanii baay'ee waa'ee qurxummii kana jajanii dubbatu. Sana qofayyuu miti. Nyaatama qurxummii kanaa iyyuu akkamittiin akka nyaatamu irra jiru baay'eetu dubbatu barsiisonni Yihuudootaa. Phexros fa'aa qurxummii kanatu qabu. Phexros fa'aa qurxummii kanatu qabu. Qurxummiin kun karaa isaan ittiin galii argatanidha. Qurxummiin kun karaa isaan ittiin galii argatanii ittiin jiraatanidha. Namoonni akka jedhanitti ji'a 9 Kiristoos duukaa turanitti gaa maatiin Phexros fa'aa, maatiin Indiriyaas fa'aa idaan namootaa isaanirra beeran. Sababiin isaa Phexros fa'aa, Indiriyaas fa'aa akkuma gooftaan waameenii kiyyoo isaanii achitti gatanii maatii achitti dhiisaniitu gooftaa duukaa bu'anii turan. Ji'a 9 kana Kiristoos duukaa deemaa turan. Kiristoosii wajjin deemanii wanta inni hojjetu, wanta inni barsiisu, wanta inni dubbatu, wanta inni godhu hundumaa ilaalu turan. Gaafa isaan gara manaatti deebi'an maatiin isaanii akka ijoolleen itti qurxummii qabaa turanitti qabuu hin dandeenye fakkaataa idaan namaa irra jijjiiran. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos ammas Phexros fa'aa bukkee dhaqe. Laga Galiilaa kana bukkeetti namoonni dubbii irraa dhaga'uudhaaf, sagalee irraa dhaga'uudhaaf, irraa barachuudhaaf duukaa yaa'u turan. Gaafa akkas ilaalu Phexros fa'aa halkan guutuu bulan. Bidiruu isaaniidhanii washadoo isaanii yookaan keessaa yaasanii lafa inni cite immoo olitti gudunfanii hojii isa halkan boriif immoo qophaa'u turan. Gaafa Yesuus Kiristoos dhaqee hojii isa galgalaafitu wantichi qopheeffachaa jiru jechuudha. Yeroo Yesuus ituma namoonni Phexros irra dhaqeetu xiqqoo isheetti naawwitee irra taa'ee wangeela lallabaa. Barsiisonni Fariisonni Yihuudoonnis luboonnis ta'aniitu barnoota barsiisuudha. Sagalee Waaqayyoo gaafa barsiisan ta'aniitu barsiisuudha. Bidiruu san irra taa'etu akka puulpitii godhatee yookaan immoo akka sanuu madirakii jennu godhatee naannaa galaana sanaa barsiisa ture. Namoonni afaan bananii dhaggeeffatu. Phexros fa'aas achuma ta'anii jala wajjin dhaggeeffatu turan. Achuma ta'aniitu dhaggeeffatu turan. Kanaaf egaa ituma dhaggeeffatanii Yesuus Kiristoos maal godhee lallaba isaa fite. Waa'ee baay'ina qurxummii isaa asitti meeraa waan keessaan dubbatin darbee
naannoo sana qurxummiin kun galaana sana keessa baay'eedha kan baay'ina qurxummii galaana sana irraa kan ka'e balbala Yerusaalem keessa inni tokko balbala qurxummii jedhamee waamama. Nahimiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3 yoo ta'anii dubbistanii fi balballi Yerusaalem keessa balballi inni tokko balbala kudha lachan keessaa fi inni tokko balbala qurxummii jedhameetu waamama. Qurxummiidhaan beekamaadha jechuudha galaanni Galiilaa sun. Yesuus Kiristoos gaa yeroo inni gara isaanii dhaqe yeroo inni gara galaana sanaa dhaqe namoonni dubbii irraa dhaga'uudhaaf duukaa yaa'u turan sagalee Waaqayyoo irraa dhaggeeffachuuf wanta inni dubbatu wanta inni barsiisu dhaggeeffachuuf inni kaan rakkina isaa baadhatee inni kaan dhukkuba isaa baadhatee inni kaan immoo dhukkubsataa mana keessa jiru baadhatee duukaa deemu turan. Phexros immoo halkan sana achi bulan. Halkan sana guutuu achi bulan qurxummii barbaacha bulan. Qurxummii barbaadaa bulan qurxummii qabachuudhaaf. Yeroo inni lafa sana dhaqe Phexros abdii guutatanii jiru. Lafa isaan abdii guutatanitti lafa isaan hin jiru jedhanitti lafa isaan beelaaf dadhabbii keessa jiranitti Yesuus Kiristoos achi dhaqe. Ilaa lafa isaan abdii guutatanitti lafa isaan hin jiru jedhanii dhiisanitti lafa isaan beelaaf dadhabbii keessa jiranitti halkan guutuu sanaa qurxummii barbaadaa achirra bulan dadhabaa bulan jechuudha. Barbaadanii immoo dhabanii jennaan hin jiru jedhanii lafti bari'ee jennaan bidiruu isaanii qarqara galaanaatti hidhanii kiyyoo isaanii miiccatanii galuudhaaf qophaa'aa turan. Yesuus kana gidduutti dhufe. Dhalaa galgala kana waan isinitti hima. Abdii kan kutatte yoo jiraate dadhabdanii nuffitanii kan jiraatte yoo jiraattan barbaaddanii dadhabdanii harka duwwaa kan taate yoo jiraattan galgala kana inni seenaa namaa jijjiru ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos karaa sagalee isaa kanaa gara keessan dhufe. Sagalee isaa kanaa Yesuus galgala kana gara keessan dhufeeran jedhe. Ilaa wanta Waaqayyo nuuf kenne sagalee isaa isa qulqulluu isa mudaa tokko hin qabne kanaadha. Ilaa sagalee kanaan galgala kana Yesuus Kiristoos orra dadhabdanii jirtan orra hin jiru jettanii dhiistanii jirtan orra abdii kutannaa keessa jirtan ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos jireenya keessan aaressuudhaaf sagalee isaan gara keessan dhufeera. Phexros faa jalqaba lubbuu isaanii soore Yesuus. Namoota wajjin ta'anii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatan hin baratan lubbuu isaanii hin sooramne. Eddi lubbuu isaanii sooree booda gara foonitti darbe Yesuus. Galgala kana waa tokko hin hima. Hafuura keessan jireenya keessan Waaqayyo galgala kana hin aaressu. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos galgala kana hin aaressu. Ameen. Alaa waan isinitti hima. Irra deebi'een isinitti dubbadha. Galgala kana ilmi Waaqayyoo Yesuus jireenya keessan aaressu. Ameen. Ameen. Aaressu dhufe. Ameen. Waa'ee keessa aaressu dhufe Yesuus. Jireenya keessa dhufe Yesuus. Ameen. Inni fannoo irratti du'e Yesuus. Inni fannifame galgala kana waa gochuu gara kee dhufaa jira Yesuus. Sagalee isaa alaa hafuura keessan aareessa Waaqayyoon. Sagalee isaa kana yeroo dubbadhu Waaqayyo sagalee isaa kanaan jireenya keessan hafuura keessan aareessa Waaqayyo. Ameen. Ameen. Hin danda'a Waaqayyo ijoollee. Yesuus hin danda'a. Ameen. Lafa kanatti lafa dhumtetti dhufe gaa. Lafa dhumetti dhufe. Faarfannaa tokko dura akkas jedhanii faarsu. Tulluun sin deebisu, gaarri sin ittisu, jaalala naaf qabdutti abbaa, homtuu sin ittisu. Hallelujah. Ameen. Kasedha. Haalota jaaman ture kan hin argine karaa bukkee gatameedha. Hallelujah. Har'a
kan gadamte yoo jiraattaniif Yesuus seenaa keessan haaressa. Hallelujah. Yesuus Kiristoos inni seenaa nama haaressa. Kanaaf obboleessa koo obboleettii koo jabeessee sitti dubbadha. Jabeessee sitti dubbadha. Inni Waaqayyoon fannoo irratti siif fannifame. Inni si fayyisuudhaaf teessoo isaa dhiisee gara biyya lafaa foon uffatee dhufe. Galgala kana immoo seenaa kee haaressa. Galgala kana immoo jireenya kee haaressa. Ameen. Si haaressa gaafa ittiin jedhu mul'ata si keessa jiru haaressa. Kennaa si keessa jiru haaressa. Abjuu kee haaressa. Shiraabo. Haaressa Yesuus. Hafuurri Waaqayyoon haaressa laa. Ameen. Wanta Waaqayyoon itti dubbateedha. Kanaaf hin gajjabeessee sitti dubbadha. Arra galgala aareeffamuun siif ta'a. Amen. Ameen. Aareeffamuun amma yeroon laa dubbadhu kana Waaqayyo maal agarsiisa. Sibiila ligidaa beektu gaa ligidaa sibiila ligidaa. Ligidaan sun irraa itti warca'uun argaa. Galgala kana mul'ata kee waan nyaatte, abjuu kee waan nyaatte, jireenya kee waan nyaatte, mana kee bara kee waan nyaatte. Wanta si ligideessu Waaqayyo sirraa harcaasa. Amen. Ameen. Harcaasa. Anituu sibiilli ligidaan harca'uun argaa. Ligidaan sibiilichaatu harca'uun argaa. Waaqayyo sirraa harcaasa galgala kana. Qilleensarra kan jirurraa, lafarra kan jirurraa kan hojjetu humna qaba kan jedhe kamirraa Waaqayyo sirraa harcaasa. Amen. Hin harcaa maqaa Yesuusiin. Jedhe gatii ta'e. Amen. Hin harcaan jedhe maqaa Yesuusiin. Ameen. Amen. Hin harcaa. Gaafa harca'ume akka wucoon indaanqoo hanqaaquu cabsitee keessaa baatu. Ilaa galgala kana wanta si liqimsi mul'ata kee abjuu kee kennaa kee jireenya kee wanta liqimsi maqaa Yesuusiin cabsitee keessaa baatu. Amen. 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 Baata Waaqayyo keessaas baasa. Amen. Nyaatamtee naftu ayyaana haaraan baata. Dibata haaraan baata. Kennaa haaraan baata. Isaan si keessa jiru Yesuus Kiristoos. Amen. Ameen. Amen. Hin baata Waaqayyoos baasa. Amen. Isa gubeen kaasa Waaqayyo jiru. Ameen. Hallelujah. Amen. Amen. Isa gubeen kaasa Waaqayyo. Amen. Amen. Hin danda'amu Waaqayyo. Hin Amen. danda'a. Lafa akkasiitti gara isaanii dhufe. Lafa halkan guutuu jooranitti. Lafa barbaadanii dhabanitti. Lafa dadhabanitti. Lafa isaan hin jiru jedhanitti dhufe Yesuus. Gaafa Yesuus gara isaanii dhufe kiyyoon isaanii duwwaa. Ilaa kiyyoon isaan qurxummii ittiin qaban keessa qurxummiin hin jiru. Bidiruu isaan qurxummii itti naqatan keessa qurxummiin hin jiru. Kiyyoon duwwaa, bidiruun duwwaa. Bidiruunis duwwaadha, kiyyoonis duwwaadha. Hallelujah. Sana qofa miti. Harki isaanii duwwaa. Harka isaanii keessas waan jiru. Sana qofa iyyuu miti. Garaan isaanii iyyuu duwwaa. Afaan buleeyyuu hin baasne waayyuu hin nyaanne. Garaan iyyuu duwwaadha. Hallelujah. Kiyyoonis hin guuta Yesuustu dhufe. Ameen. Amen. Kiyyoonis hin guute Yesuustu dhufe ilma Waaqayyoo Yesuustu. Amen. Bidiruun kees hin guute Yesuustu dhufe. Garaan kees hin guute nyaattee quuftee sirraa hafa. Harki kees guuteetu harka namaan ilaaltu namaaf harka kee diriirsita kana booda. Waaqayyootu dhufe. Yesuustu dhufe. Amen. Yesuustu dhufe. Amen. Hundumaa danda'u. Isa furmaata hundumaa qabu. Isa hidhataa hiiku. Isa seenaa namaa jijjiiru. Amen. Nama qabuu beeku. Amen. Isatu dhufe Yesuus. Amen. Yesuustu dhufe galgala kana. Buleessa ko buleetti ko Yesuustu gara kee dhufe sagalee isaan. Amen. Ni danda'a Yesuus. Amen. Shaddai Yesuus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
kana keessatti gaa hallelujah hallelujah akkasii gaa Yesuus eddii barsiisee fixee booda eddii dubbatee fixee booda eddii hafuura namaa sooree booda eddii hafuurri isaanii lafee isaanii jireenyi isaanii sagachee booda akkasii jedhe Phexros waami kiyyoo keessan fidadhaa gara tuujjibichaatti achi siqi gara tuujjibichaatti siqi yookaan immoo achi siqqaatiin washadoo keessan yookaan kiyyoo keessan darbadhaa waan isa jaabasitti Phexros galaanicha akka gaariitti beeka galaanni qurxummiin guutuudha yeroo itti qurxummii qaban beeka beekumsa isaa yookaan professionaalii kanaa qaba galaanuma sana bukkeetti guddate qurxummii qaba qurxummiin guyyaan qabamu qurxummiin kan qabamu halkan Yesuus Kiristoos immoo abbaan isaa Yoosef anaaxiidha anaasummaa beeka malee muka soofuu beeka malee qurxummii guyyaa qabuuf halkan qabuuf professionaalii isaan qabu namoota akkasii lama tolitti bee Phexros qurxummii yerootti qaban beekaa qurxummiin halkan qabamti sababiin isaa gaaggidduu nama argiteennaan qurxummiin kiyyoo keessan seentinoo waqatti garuu akkasii jedhe Phexros gara tuujjibichaatti achi siqaatii kiyyoo keessan darbadhu qurxummii qabadhaa gaafa jedhu halkan edaa addana bullee jedhu halkan edaa addana bulle nuyi asuma bulle qurxummii qabbuun immoo hojii kooti galaanuma kana bukkeetti guddadhe kun hojii bakoo dhaabbataadha galaanichi qurxummii baay'ee qaba haa ta'u iyyuu malee halkan edaa dhabne irraa halkan edaa dhabne irraa qurxummiin immoo guyyaan qabamtu garuu jedhe ergati jettee dubbii kee jedhe garuu ani nan darbadhaa jedhe ergati jettee guyyaa masaafaa kana ituma gaaggidduun koo argamu ituma kiyyoon darbadhu argamu ergati jettee dubbii keetiif jedhe ani kiyyoo koo nan darbadhe hallelujah Yesuus ajedhu malee wanti hin jirre hin jiraatu Amen. Amen. Yesuus adubbatu malee wanti bade in argama Amen. Amen. Yesuusumti adubbatu malee du'aan boolla keessaa hin ka'a Amen. Amen. Yesuusumti adubbatu malee jireenyi kee hin haara Amen. Amen. kanaaf ergati jettee dubbii keetiif jedhee nan darbadhe nan abboomamaa Phexros akkuma isiniin jedhe gaa jalqaba yeroo Yesuus Kiristoos daadhii wayinii bishaan fuudhee daadhii wayiniitti jiru yeroo inni dinqii garaagaraa godhu argeera garuu haa ta'u iyyuu malee asitti abboomamuu filate amanuu filate yeroo tokko waaqayyo cufaa bareera gaafa jedhu namni immoo cufaa dhedheetu ofitti cufee ta'a bar tokko isin biratti dubbadhee beeka ta'ee koon beekuu bar tokko mana nyaataa keessa hojjedha hojiin hojjedhu baay'ee hamaadha keessa koo gaafa furru waaqayyo dhufu mana fincaanii keessa dhaqeeni jilbeenfadhee kadhadha biyyan keessa ture keessatti jechuudha amma naan labi kadhadheen immoo achi keessaa ba'a guyyaa tokko kadhadheeni keeni balbalaan matu keessaan cufee naa banamuu dideen dhiiba akkan keessaan cufen irraanfadhe achi keessatti ituman dhiibuu afurri waaqayyoodhaan jedhe namoonni baay'een akkuma kee kana balbaloofitti cufaniitu dhiibuu jedhe ilaa waa tokko hin hittima galgala kana
Wanta sin ofitti cuftanis maqaa Yesuusin isinirraa banama. Amen. Wanta namni isin irratti cufes isinirraa banama. Amen. Sababiin isaa isa hundumaa banuu danda'u ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos galgala kana gara keessan dhufeera. Amen. Danda'a Waaqayyo. Wanti isa dhibu tokko hin jiru. Seenaa qofa dubbanna miti. Sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu macaafa Ibrootaa irratti Yesuus Kiristoos kaleessas har'as barabaraanis sanumadha. Kaleessas hojjeteera foon uffatee gara biyya lafaa yeroo dhufee har'as ni hojjeta barabaraanis Yesuus Kiristoos ni hojjeta. Kanaaf waa tokko hin hima. Galgala kana alaa Phexros faachoo bulan. Galaannis isuma isaan keessa barbaadaa bulaniidha. Lafuma isaanii dadhabaa bulaniidha. Lafuma isaanii itti rakkachaa bulaniidha. Lafuma itti kiyyoon isaanii qullaa ta'edha. Lafuma itti bidiruun isaanii duwwaa ta'edha. Lafuma itti harka duwwaa ta'anidha. Lafuma itti garaan isaanii duwwaa ta'edha. Yesuus Kiristoos gadoo akkasiidha. Achi siqiitii darbadhu. Alaa achi siqiitii darbadhu. Yennaan asuma bullelleedha garuu jechati jettee fedhe dubbeti dubbatteef jedhe nan darbadde. Gaafa darbatu kiyyoon sun yookaan washadoon sun qurxummiidhaan guute. Ilaa amma waa tokko sitti himaa mee amantiimaan lafuma kaleessa joorte lafuma kaleessa dhabde lafuma kaleessa hin ta'u jedhamee cufame harka kee amantiidhaan darbadhume Waaqayyo galgala kana eebbaan guuta. Amen. Alaa dhugaa Waaqayyooti Waaqayyo hin guuta. Hin danda'a Yesuus. Yesuus hin danda'a wanta hin jirre hin jiraachisa. Wanta hin ta'u jedhame galmee cufame Waaqayyo hin bana. Hin danda'u? Danda'a. Kanuma kee bana Yesuus. Hallelujah. Dhugaa Waaqayyooti wanta cufame Yesuus Kiristoos hin bana. Amen. Bana goota. Yesuus Kiristoos hin danda'a. Ani ofii koo sitti maa jira miti. Isa danda'u Yesuus sitti maa jira. Alaa wanta inni bane eenyu cufuu kan hin dandeenye wanta inni cufa immoo eenyu banuu kan hin dandeenye galgala kana harki isaa isin irratti banaa namni cufuu hin danda'u. Ergamoonni cufuu hin danda'an. Uumamni kam cufuu hin danda'u. Yesuus galgala kana cufaa keessan hin bana. Phexros fa'aa darbatanii ennaan kiyyoon isaanii yookaan washadoon isaanii qurxummiidhaan guute. Harkisuu dadhaban. Afaan nama qabachiisaa Yesuus. Galgala kana Yesuus Kiristoos afaan isin qabachiisa. Hallelujah. Gungummii afaan kee irraa kaasa Waaqayyo. Hallelujah. Hallelujah. Gungummii kanatti faarfatte altaachiin faarsaa ishee tokko baay'een jaalladhanii galataan guutee uffee afaan koo. Hallelujah. Gungummiitu kaa maaltaa galataan guute. Hallelujah. Maqaa Yesuusin galataan guute. Yesuus galgala kana afaan keessan irraa gungummii kaasa. Gungummii kaasa Yesuus. Gungummii kaasetu afaan keessan galataan guute. Hin danda'a Yesuus. Hin danda'a Yesuus. Kanaaf garbichi Waaqayyo akkas jedhee koobiiwwan dhaabadhu irra dhaabadhee isa eeggadha wanta inni isa komadheefis immoo wanta inni dubbatu nan ilaala nan argannaan mul'atan margitu kana barreesse galgala kana immoo Waaqayyo akkas isiniif godha afaan keessan irraa gungummii ija keessan irraa boo'icha kaasa Yesuus. Hin danda'a annarraa kaasee Yesuus. Ooyee beeka gungumee beeka. Of jubbee beeka uumamee koof maaliif jedhee beeka. Yesuus na irraanfachiisi. Galgala kana Waaqayyo saba koo waan irraanfachiisa naan jedheedha. Hin irraanfatta. Amen. Boo'icha kaleessa, gadda kaleessa, dhiphina kaleessa,
hin irraanfatta Waaqayyo sirraa fuudhee soqa. Hin danda'a. Qurxummiin achuma argamte. Fagoo miti eebbi kee achuma argama lafumatti jirtu, lafumatti abdee, lafumatti dadhabdee. Lafumatti itti tuffatamte. Lafuma sirratti cufame. Lafuma waan hundumtinuu bitaacha sitti ta'e. Achuma yaa'u jalqaba kan kee. Galgala kana maqaa Yesuusin burquu jalqaba. Galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosin burquu jalqaba. Galaanni sisimaam. Kiyyoon isaan darbatan isaanuma. Bidiruun isaan sisima galgalatti yaalaa turaniidha. Yesuus jedhu malee obboleessa ko obboleettii ko sagalee isaa isinii baasera Waaqayyo. Galgala kana kan keessanis achumaati arkistee eebbi guutee irraafaatee akkasana Luqaas hiriyoota isaa ijaawwame Phexros nu gargaara. Bidiruu biraa baadhatanii dhufan, bidiruu biraa qabatanii dhufan, bidiruu isa lammaffaa. Bidiruu gamaa gamana kaaniitu kiyyoo sana gaafa godhatan qurxummiin achi keessaa yoo utaaltee bidiruu keessa yoo guuttedha. Gaafa achi baan gaafa achi siqan qarqara galaana gaafa qurxummiin guutuu kan kee immoo wanta dhabdee galgala kanaa kaasee guutuu ofirratti labsaa kan koo galgala kanaa kaasee guuteedha ofirratti labsaa. Maqaa Yesuus Kiristoosin kan keessan guuteedha. Maal Waaqayyo inni nu waan inni maal jedha mataa malee eegeen taatu illiqeessita malee illiqeeffattu dhabni galgala kana maqaa Yesuusin kana isin irratti labseera. Waaqayyo inni ilma isaa nuuf kenne inni Kiristoosin nuuf kenne inni immoo inni lubbuu isaa dabarsee fannoo irratti nuuf kenne galgala kana immoo wanta ati dhabdee siif kenne inni lubbuu isaa siif kenne inni siif fedhee waraaname inni siif fedhee fannifame inni siif fedhee gatii baase wanta ati dhabdee hiixatee siif kenna galgala kana immoo lafuwati itti boossa sanaati eebba yaasa galgala kana Waaqayyo. Lafuwati itti joorte, lafuwati itti miidhamte sanaati eebba siif baasa. Lafuwati nyaatamte sanaati waa siif baa galgala kana. Waatu siif baa. Hin godhatani. Hin guute keessa. Kan keessa maqaa Yesuusin galgala kana guutu. Maqaama Yesuus Kiristoos gaafas lafuma dhabdan kanatti darbadhaa jedheen. Maqaasa maqoota hundumaa irra caalu kanaan. Maqaasa Maariyaam durbarraa dhalateetiin. Maqaasa mataa jawwichaa tumeetiin. Maqaasa lubbuu isaa dabarsee fannoo irratti nuuf kenneetiin. Maqaasa arfii du'aa cabsee keen. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin galgala kana eebbi keessan hatifamu. Cufaan keessan maqaa Yesuusin habanamu. Waaqayyo koo inni tajaajilu ni namanu Waaqayyo koo hin danda'a. Inni dandaadha, inni Elshaadaayidha, inni Adoonaayidha. Kan isa danqu hin jiru, kan isa qabu hin jiru, kan isa hidhu hin jiru. Inni dandaadha, inni Elshaadaayidha, inni Adoonaayidha. Dandaadha. Atumti dubbadhu malee. Ergati jette, ergati dubbatte. Nan darbadhan kiyyoo koo. Hallelujah. Galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosin wanti dhabdan wanti bara keessan guutuu sin boosis galgala kana harka keessan keessaa galu. Waaqayyo maqaa Yesuusin dabarsee harka keettaa kennu. Wanta si boosis wanta si rikkisi. Phexros gaa yeroo sana akkas jedhe
lakkoofsa 8 irratti akkas jedhe Simiyoon Phexros waan ta'e kana yommuu arge jilba Yesuusitti kufee yaa gooftaa sitti dhiyaachuun anaaf hin ta'u an nama cubbamaadha. Yaa gooftaa sitti dhiyaachuun anaaf hin ta'u an nama cubbamaadha. Phexros Yesuus Kiristoos akka inni dinqii godhu akka inni danda'ate akka inni waan hin jirre jiraachisu humni Waaqayyoo harki Waaqayyoo isaa wajjin akka jirutu arge ulfina Waaqayyoo arge galaannoo sanuma bidiruun koo sanuma kiyyoon koo sanuma jecha inni dubbate dhageen darbadhe malee qurxummiin eda galgala dhabe eessaa dachee dhufe jechuudhaati. Galgala kana Yesuus Kiristoos darbadhu siin jedheera wanta ati dhabde dachee dhufa. Dachee dhufee washadoo keetti kiyyoo keetti gala. Wanta ati dhabde wanta si boossise wanta karaa sitti cufe wanta galmee kee cufe wanta gungummii qofa sitte Yesuus Kiristoos galgala kana harka kee keessa gala. Yesuus dumbaddaan hin ta'a humna qaban jabaadhan kanaafitu Phexros argeetu ulfina argee gatii ta'eef sitti siquunnaaf hin ta'u an nama cubbamaadhe. Akkuma Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 5 irratti akkas jedha. Gaafa ulfina Waaqayyoo mana qulqullummaa sana keessatti arge akkas jedhe ani nama hidhiin koo xurii namoota hidhiin isaanii xurii ta'e keessa kan hin jiraadhudha. Waaqayyo ofii isaa nutti mul'isa. Waaqayyo ulfina isaa nutti mul'isa. Of wallaaluu keessaas nama baasa Yesuus. Haleluuyaa. Yeroo tokko namicha tokko akkas jedhe tajaajilaadha. Namni gaara rakkata gaa keessumaa biyya keenya keessatti immoo tajaajiluun baay'ee rakkisaadha. Gatii nama baasiisa. Maatiin manaan beelaa ijoolleen hin beelofti inni tajaajiluun beelaa rakkataa. Innaan gamee fennaan itti na fudhadhu jedheen. Bakka na ajjeesii akka ati na fudhattu hin barbaada. Na fudhadhu jedhe nagaa'e. Tul akkasitti jiru booda akkan sin gannetti hin gaana fudhadhu jedheen. Innaan akkoo carraamuu tajaajilaa biraan immoo dhaqee Waaqayyo akkas naan jedheen. An namoota talisaaf iddoon qabu jedha Waaqayyo jedhe. Obboloota tokko yeroo tokko gaafa bitaacha nutti galu nagee bakka jireenyi lafarraa kun nagee seetti na fudhadhu. Waaqayyo immoo sichitu hojjettaadha. Akka nama yeroo tokko nama Waaqayyo kaayyoo siirraa qaba yoo ta'e akeeka siirraa qaba yoo ta'ee fi biyya keenyaatti quncee maal godhu quncee qunchisanii jiidhaa isaa gogsu. Iddiinni goge silaa jiidhaadha hin gogsu. Iddiinni gogee booda immoo lagatti geessaniitu bishaan bukkee dhaqanii bishaan keessaa kaa'u. Bishaan iddiinni quufee booda immoo aduu keessa kaa'u. Deebisanii immoo foo wuncitu gaa. Waaqayyo gaa akkasumatti nama leenjisa. Macaafa Iyyoob irratti sagalee Waaqayyo akkas jedha. Rakkachuun koo naaf toleedha. Rakkachuun koo naaf tole gurra koo naaf bane akkan si dhaga'u akkan si hubadhu akkan si galateeffadhu na godhee jedha. Obboloota koo Waaqayyo hin dhufa. Gaafa dhufu immoo achumaa si kiisa Waaqayyo. Barbaadennaan Waaqayyo achumaatiin akkoo Phexros fa'a galaana biraatti hin geessine Phexrosiin fa'a. Galaanuma isaan rakkisaa bule keessa galaanuma qorri irratti rukutaa bule. Galaanuma wanti hundumtinuu duwwaa isaan godhe keessa achuma keessaatii yaase. Kan keessa
achuma lafa rakkatte sana keessaati yaa eebbike sababiin isaa bara isaa dhufee yeroo isaa dhufee guyyaa isaa dhufee waaqayyo isa kanatu jireenya keessa irratti godha naan sitti siquunnaaf hin ta'u dinqii kana booda eddi arge kana hundumaa eddin arge kaleessa dhageessaniitu ta'a akkuma yoo dhaga'ullee dhageen ture amma garuu ija kootiin argedani barri dhaga'uu cufamee baratti waaqayyo isa isiniin jedhe isa isinitti dubbate isiniif raawwatu baratti ija keessaniin argitan waaqayyo isiniif fideera dhaga'uu dhageera amma garuu ija koonin arga ani immoo galgala kanaa kaasee ija koonin argadhaati barreeffadhaa maqaa Yesuus Kiristoosin waaqayyo ija keessaniin ituu eebbifamtu ituu rakkina irraanfattu ituu waan hundumaa siif qajeelu waaqayyo simmatti sitti agarsiisa ija keen argita sa dhagaa ture sa dubbatamaa ture kakuu kee sana waaqayyo ijaan si agarsiisa danda'a waaqayyo aan sitti siquunnaaf hin ta'u annama cubbamaadha obbaruun gagaariidha ulfina waaqayyoo gaafa argan waaqayyo eenyummaa keenya nutti mul'isa eenyu akka taane ofii keenya nutti agarsiisa kanaaf Simiyooniif isaa wajjin kan turan hundinuu waa'ee qurxummii danuu qabu isaaniitiif naani dinqifatanidha Phexrosis warri isaa wajjin turanis waa'ee qurxummii kanaan dinqisiifatan hojii waaqayyo siif godhu hojii dinqisiisaadha inni si jibbe inni si tuffate inni fuula sirraa galagalchate waaqayyo gaafa si yaadatu in dinqisiifata dinqisiifachuu miti mana kee dhufa waaqayyo immoo hin danda'a in dinqisiifatan maal kun hundaa galgala idaaddanuma bulle miti darbachaama bulle miti maaliif keessan seenu arra maaltu lalatennaan arra gubbaati labsiin beera arra waaqayyo biraa labsiin isiniif beera labsiin maal godhu labsiin seenaa keessan jijjiru labsiin kakuu keessan raawwatu labsiin boo'icha kee hambisu labsiin gadda kee hambisu waaqayyo gooftaa Israa'el biraa isiniif beera waaqayyo labsii isiniif baaseera inni dinqisiifatanidha kana Yesuus immoo kana qofa iyyuu miti akkas jedhe hin sodaatin sichi immoo nama kan olitti qabdu hin taataa jedhe biroota isaanii gara qarqaraatti erga butanii booddees hundumaa dhiisanii Yesuus duukaa bu'anii jedha hundumaa dhiisanii immoo Yesuus duukaa bu'an rakkinni keenya gaa rakkinni namaa yeroo hundumaa maa inni eebbifamuu miti argachuu miti waaqayyo nama yaadachuu nama laaluu miti namatu yeroo hundumaa maal godha waaqayyoon immoo irraanfata warri kun garuu akkas godhan dhiisanii duukaa bu'an waatti hin fakkaanne inni kana godhe kun inni dinqii kana hojjete kun inni amanamaadha inni jiraataadha inni Elshaadaay jedhanii Adoonaa jedhanii duukaa kutan Yesuusin duukaa dhiisanii qurxummii qabuun gaa hojii akkamii akka ta'e beektu qurxummii himtiyyuun ciincoofti wayyaan namaan ciincaa foolii namaallee hin ciinceessitti Yesuus Kiristoos garuu foolii namaa jijjira Yesuus foolii namaatu jijjira Phexros warra kaleessa galaana bukkeetti beekaman warra qurxummii bukkeetti beekaman warra foolii qurxummii jedhu gara deemanitti foolii isaanii qurxummii jedhu isaanumatu Yesuusin duukaa bu'anii gaafa foolii isaanii jijjiramu inni kaan gaa gidduu isaanii barbaada inni kaan citaa wayyaa isaanii barbaada inni kaan immoo harka isaanii barbaada waaqayyo namoota akkasii sin godha galgala kana waaqayyo foolii keessan isin jijjira seenaa keessan isin jijjira wanta hundumaa
waaqayyo gaarii isiniif godha. Waaqayyo gooftaan Israa'el inni qofaasaa wanta dinqisiisaa hojjetu mana keessan irratti jireenya keessan irratti bara keessan irratti waaqayyo wanta dinqisiisaa hojjetu. Kanaaf egaa eebbi kee achuma yaa akkuma kan Phexros fa'aa achuma jira achuma yaa lafuma dhabdee argatta. Lafuma dhabdee kiyyoon kee guuta, kiisiin kee guuta, manni kee guuta, jireenyi kee guuta, barri kee achumaatii guuta kan kee. Fagoon ilaalin nama waaqayyo tokko akkas jedhe. Lafa eebbi jiru jiraachuu miti wanti guddaan lafa waaqayyo jiru jiraachuudha. Obboleessa ko obboleettii ko iji keessan fagoon ilaalin. Lafa waaqayyo jiru jiraachuutu wanta guddaadha malee lafa eebbi jiru jiraachuu miti. Waaqayyo kee inni si wajjin ta'u. Naaf gaa Phexros fa'aa akkas jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Gara tuujji waachaatti siqaa. Washadoo keessan darbadhaa. Eebbi guutee ol waamee qurxummiin dhufee kiyyoo isaanitti nama. Galgala kana waaqayyo sagalee si baaseera. Waaqayyo sitti dubbateera. Sagaleen isaa kun qulqulluudha. Mudaa tokko hin qabu. Darbadhu wanta dhabdee hunduma maqaa Yesuus Kiristoosiin kiyyoo keessan asiiru. Washadoo keessanitti anama. Maqaan waaqayyo Kiristoos Yesuusiin. Hin kadhannam. Hallelujah. Daqiiqaa